Yooyaa shamaa akkam jirtu kun YouTube channel boonsaa addisuu guuteetii baga nagaan gara YouTube channel keenyatti nagaan dhuftanii. YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniifis mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Har'as deebinee walitti dhufneerraa hordoftoota keenya baga nagaan nu eeddanii isiniin jechuu barbaanna. Kanumaan wal qabatuunis baay'ee isin galateeffachuu barbaanna waan hordofaa jirtanii fi subscribe waan gootaniif share commentii waan gootan hundaaf iyyuu hordofii keessaniif guddaa isin galateeffachuu barbaanna. Thank you so much. Video reaction keenya irraa keessatti tiba Adanech Abebe harmee Heevan gidduu kana social media irratti gadda cimaa uumee fi mata duree dubbii ta'ee fi har'a OduuGammachiisaa tokko fidanii dhufanii jiru. Isa isinitti himna. Adanech Abebe harmee Heevaniif maal goote akkasumas immoo viidiyoowwan garaagaraa irraa barannu ittiin bashannannu waa irraa barannu ittiin sagalee waaqayyootiinis saccaanee ilaallu waliin ilaalla. Aga xumura sagantaa keenyatti waliin turanaaf feerraa keenya jaalalaati. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adde Adanech Abebe haadha Heevan Adde Abeqalash Adebaatiif mana jireenyaa kennanii. Kun baay'ee wanta nama gammachiisudha. Adde Abeqalash Adebaa Adoolessa 25 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti daa'ima ishee waggaa 7 guddisuu kanniisaa yakkamaa Geetannat Bayaayee jedhamu irratti raawwateen kan dhabde yoo ta'u sababa seeratti himattee haqa ilmoo ishee barbaadaa turteef maatii yakkamaatiin doorsifamaa turuu miidiyaaleetti dubbattee turte. Sababa kanaanis magaalaa Baardaarii baqachuun gara magaalaa Finfinnee dhuftee jiraataa akka turte himatte. Tibbana yakkamaa dhala ishee gudeedee ajjeese irratti murtiin darbee madaalaa miti jechuudhaan mormii jabaan mudatee jira. Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti Adde Adanech Abebe fi hooggantoonni olaanoon magaalattii adeemsa haqaa akka hordoftu haalli jireenyaa ishee akka fooyya'uu fi dhiibbaa ishee irra qabu malu hir'isuuf jecha mana jireenyaa akka argattuu fi ogummaa ittiin barattee Finfinnee keessatti akka hojjettu haala mijeessaniif jiru. Kuni egaan baay'ee oduu gammachiisaa namatti toludha. Wanti akkanaa jajjabaachuu qabaa jenna. Kanumaanii kantiibaa keenya Adde Adanech Abebe baay'ee galateeffachuu barbaanna. Waaqayyo gooftaan maccaa isaan eebbisu. Nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Waldaan tokko tokko mee waan hojjechaa jirtanis waan beektan natti hin fakkaatu. Amma kun muuziqeessaan keessanis maaloodha. Faarfataadha jettanii immoo isin uummata gawwaa kanatti taphattanii maaloodha diraa waaqayyo. Mee yaa sabaa kana dhaggeeffadhaa. Naanni mulaata. Maanni waaqayyo. Maaloo. Ya Rabbi. Teetiin ebeeraande bitoo. Kare bubasu. Maalo adara waaqayyo sabatti hin qoodina. Waldaan dhiigaan dhufe dhiiga Yesuus Kiristoos tutti dhangalee. Yes. Akka qoosaatti waldaa ijaaramte mini maalootti hin qoosina. Saba kanatti hin qoosina adaraa keessan. Hattuu tokko immoo ilaalamee ammas tokko faarfannaa yaada isaa hateera. Hattuu tokko laala. Hattuu jedhe. Yeroo jalqabaatii fi namni waan kan keessan ta'e gaafa fudhatu isinis beekaadhuma gaafa akka inni fudhatu eeyyamtanii fi isin galateeffata. Waaqayyo isin eebbisu fayyaa ta'aa isiniin jedha. Yeroo lammataaf garuu waanuma kan keessan ta'e kana gaafa inni isin jalaa fudhatu beekaa gaafa calliftan wanni kun normaaliidha jechuudha. Yoon fudhes yoon dhiises rakkoon qaba jechuudha. Waanuma normaalii ta'edha jedhee yaaduu jalqaba. Sadeessoo irratti yaadisaa asirratti waan sirriidha. At least krediitii kennaafi oriijinaalii isa ta'ee abbaa faarfannaa sanaa yoo dandeessan eeyyamsiisaa krediitii kennaafi oriijinaaliin isaa kan eenyu akka ta'e ibsaa isa galateeffadhaa. At least kana godha.
jechuu barbaadeeti Henookeen. Waanuma gatii hin qabne waanuma gatamaadha jechuudha kun waan gatii hin qabnedha jechuudha jedha. Arfaffaa irratti waanuma kan kee ta'e kana fudhachuun mirga isaatti fakkaata. Shanaffaa irratti garuu namichi of danda'uu dadhabeetu hirkataa ta'a. Waan hojii jedhamu yookaan wanti kalaquu jedhamu yookaan wanti waa uumuu jedhamu sammuu isaa keessaa badeetu hirkataa ta'a. Namarraa eeguu jalqaba yookaan sirraa eeguu jalqaba. Gaafa kana nama kana ati duraanuu namicha kana gargaaraa turte tun ta'in ajjeesaa turte. Kanaaf iyyuu waldaan har'a faarfattoota ta'anii faarfannaa namaa eegan calliftee ilaaluun dhaloota maxxantuu taate, dhaloota of danda'uu hin dandeenye, dhaloota faarfannaa faarfachuudhaan dadhabaa ta'ee fi dhaloota koppii gochuudhaan tokkoffaa ta'ee dhaloota sababbuu yookaan dhaloota hirkataa maxxantuu sirriidha kun. Oomishaa jirraa jechuudha. Perfect. Waan gaarii nutti fakkaatee inni nun callifne kun badii garmalee dhaloota quucarsu ol adeemaa nyaatutti adeemaa jirra wanna ta'eef adaraa keessan faarfannaa namaa kanneen hatanii faarfatan kana yookaan irra deebi'anii hojjechuudhaan. Thank you. Yaada sirriidha. Waan sirrii argatte asirratti. Follow. Jibbita kilipii. Maanni yaa Waaqayyo. Pa. Malo. Asai. Faarfannaadha. Sai. Dinki. Faarfannaan jibbita. Maali yaa Waaqayyo gooftaas. Maanni waan akkana. Kadhannaa TikTok irratti ta'aa jirudha kuni taatee gidduu kanaati. Egaa qoosaan taane qoosaa nama jibbisiisudha kan isaan eegalaa jiran egaa baay'ee wanta nama dabbarudha. Dhagaa galata Waaqayyoo. Ani maqaa kiyya Raajii Abduunaan jedhanii Raajii Raajotaati. Waaqayyo gara keessanitti na ergee. Raajii Raajota. Eeshi. Waaqayyo akkanaan jedhetti ati raajii asirra jirtu raajii kijibaati. Raajoonni kiristaanaa hundumtuyyuu kijibdoota. Kijibdoota. Warri namni hundi isaatuyyuu abidda bara baraatti galu jedhe Waaqayyo. Raappaapaataa raakkaataapaataa haleluuyaa. Maanni kun immoo? Yesus Kiristoos ergamaadha. Okay. Yesus Kiristoos almasii isaan ergamaadha malee gooftaa miti jechuu barbaadeetu mijaan kun garuu maanni afaan haaraansa. Maanni raappaapapaan. Raappaapapapaa. Raappaapapaa jedhaa isayyuu. Waaqayyo maal? Sagaleen hin dhaga'amu paastar Deebooraan hafuura hamaatu jira. Raakkaatoo. Dibooraan eeyyoodha. Dibooraan hafuura hamaa jira. Diboora namichi kun si galachuuf jedha hafuura hamaa sirra jira jira adda baafatee garuu. Maaloo qottooma maal jira? Pastor. Diboora. Sagaleen kiyya dhaga'ama raakkaapaataa rootoo akka Deeboora maayikii banadhu. Si bankadha. Maayikii banadhu. Sagantaa yoo si kenna beek. Suura hamaa of keessaa qabdaa. Siif kadhachuun barbaada. Ana keessatti moo? Hooyyoo hojiitaa Wangeelaa. Si keessatti. Ana keessatti moo? Keessatti. Kootu baasi mee? Kootu baasi. Raakkataa baalaa toora. Kootu baasi. Raakkataa baalaa toora. Akka kee ol qabadhu si kadha. Si kadha amma. Qoosaa taane kan qoosaa akka bataalaa booraa maal jira? Akkaataa baalaa toora. Deemee buddeen barbaadudha kan mucaan kun harkatti rukutamee dee'uu leena. Na baachistanii hin birrii. Eenyudha maqaan kee?
Ajaa'ibuu. 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 Acaalu geecha. Maqaan koo Urgee Namarraadha. Bakki dhaloota kootii biiftuu baloo bira kanan buqqa'ee dhufe. Buqqaatiin sana keessatti iyyuu miidhaa gurguddaan nurra ga'ee kun miidhaa namarra hin geenyedha. Anuma keessaan immoo maatii nama 10 qabadheen bayyanachiiti. Maatiin kun kan kootichaas inni kanaatti korraa duuteera kan wajjin jiranii. Sabuma haala nageenyaa irrattidha. Waan an nyaadhu, waan an ofirra bulu, waan an ciisu, waan uffadhullee nama hin qabnetu abbaa jaamaa qabadheen kun abbaan koo jaamaa argiteetta. Iji isaa lachuun arguu harkiseen adeemaa. Waan an gochuu danda'uuf hin qabu namarraan deemee buddeen nama jalaa deebi'ee kadhadheen. Utuu namni buddeen nama jalaa deebi'ee kadhachuu dhaquudha kan mucaan kunneen gaddana jalatti rukutamee baajaajiin waaqayyoo lubbuu irraa hambiseera. Maatiin manni keenya hin jiru, manni keenya gubatee jireenyi keenya barbadaa'een abbaa koo duwwittiidha kan lubbuu sanaa fuudhee bahee anaaf jechuudha. Akka hin taanetti amma sar'aa kana dhugaa wangeelaadha waaqayyoon na argamti. Maali nan bushaalaa yaa Yesuus koo maalan godhaa laata? Jedhee nama abdii kutatee amma mana kana keessa jirudha. Harki koo kun sirii mana dhukkuba ture. Laasha'ee siriin isaa jedhanii turanii cituudhaaf waan binti isa hin qabu. Laashee mana keessaa kuma namatti beekumata baay'eetu beeka. Jireenyi kan keenyaa kun warroonni fira qabanii warroonni nama qabanii gara fira isaaniitti babbaqatanii birriitti gadda 200 torbee lama taa'e. Fira koon imillee fira qaba. Fira koon imillee bira deemee boqonnaa argatu qaba. Hangafu boqonnaa. Yoo mana koo keessaa deemee gadda kun deemee buddeen barbaadudha kan mucaan koon argatti rukutamee dee'oo leena. Ani garuu qubaan of keessaa hin baafne lubbuu koo malee biyya kana keessaa kan ajjeesamoo Yesuus eessan naqalee nama abdii kutatu taa'aa jiru ammalaa. Akka kanatti lafa irraa kaayyoo sammuu kana dhibbisuurraa doonfiladha. Gariyaas namaa jedhamna. Magaalotuma Oromiyaa garaa. Egaa wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Tiimiin atis nama chaaritii kan jedhaman magaalaa Naqamtee keessa jiru naannoo sana iddoowwan Oromiyaa garaagaraa keessa deemanidha kan isaan nama gargaaranii. Ofii isaanii irraa qofaa miti kan isaan fuudhanii nama gargaaran. Biyya alaarraa namoota garaagaraa irraa qarshii isaaniitti ergamu walitti qabaniitu namoota gargaarsa barbaadan namoota gargaarsi isaaniif ta'uu dhaqanii gargaaru. Egaa akkaawuntii TikTokii qabu atis nama chaaritii jedhama. Akkaawuntiin isaanii atis nama chaaritii. Achirra seentanii information isaanii argattanii karaa isaanii namoota hedduu bira gahuu dandeessu. Namoota dheebuu nama garuu namoonni qabdanii isaanii karaa TikTokii irraa argatanii quunnamtanii argachuu ni dandeessu. Hojii ajaa'ibaatti jiru. Namoota akkas rakkatanii namoota biyya alaa biyya keessa jiran duukaa ta'anidha kan gargaaru jechuudha. Wanta guddaa miti. Ammaa fi waanuma qo'aatii ittiin ijoollee keetii fi guddina bittu kun qarshii 4,000. Yesuus Kiristoosii jireenya keessanii waaqayyo gooftaan ammayyuu balbala jireenyaa isin duraa abadhu. Balbala jireenyaa malee balbala dukkanaa isin duraa abadhu waaqayyo. Ana nama gadadamtuu deemtanii dhoqqee keessa laaktanii dhuftanii barbaadu waaqayyo immoo jireenya keessa naa barbaadu. Waaqayyo waaqni jiraataan inni hundumaa danda'u immoo isin faana haa ta'u. Fira koo eebbifamaa na yaadattanii yaadatamaa. Wayyoo nama birrii tokko dhabee rakkatutu na baachistanii birrii Kiristoos immoo ammayyuu jireenya sinaa baachisu. Ulfina sinaa baachisu. Qoonqoon koo nyaachuu koo min ija kootiin argee quufee ammayyuu jireenyi keessan quufuu haa ta'u. Waan akka barsiisatu jira kanaaf meesnis kolfaana wajjiniin ani kanan jedhu jechuudha. Egaa namni guddachuun barbaanne jira jedhee yaadu. Guddachuuf namni olii gadi fiigaa hin hojjetaa hin xaaraa dafqasaa akkas gochaa nan jijjiirama laata nama guddaan ta'a laata maatii koon gammachiisa laata jedhee namni yeroo ammaa kana oliif gadi fiigaa jira. Amma namni tokko mul'ata mataa isaatiin baqqaan biizinesii mataa koon banadha jedhee buuqii mataa tokko yookaan mana buutikii wayii tokko abanatu hojjechuuf jechuudha. Kanaan dura waa'ee hojii kan sitti mul'anne lafa inni banatee jirutti bukeetti dhaqxee bangan innati gootu maanniin jedhe. Ofiitiin jiraattu koyi. Amma inni mana buutikii banatee ta'uu danda'a amma. Ati immoo bukeetti mana elektirooniksii banatu. Yookaan immoo bukeetti mana kosmootiksii wayii tokko bane. Waama inni argee godhe maaf goota? Nama kisiifaatu jira amma. Obboleetti
Dubartiin tokko bakka jireenya koon fooyyeffadhattee hoteeluma tokko bantu mana nyaataa tokko bantu manuma nyaataa tokko bantee yookaan manuma nyaataa bareedaa wayii tokko bantee egaa namni ganya manni nyaataa sun waan banameef deemee haqee achiitii fayyadama tokko immoo biratti haqxee bangal. Amma kun wal guddisuu moo wal fasaarsuudha kun akkasitti waan guddannu fakkaata. Akkasitti waan jijjiiramnu fakkaata waan tokko waan sirrachuu qaban jiran natti fakkaata. Wanti tooraan yeroo baay'ee tooraanii wanti wal fakkaataan bana wal biratti banamee taa'u faayidaan qabu wal kisaarsuu yoo ta'e malee isaa jechuudha. Kanaaf at least yoo cimee wanta garaagaraa yoo jiraate gaariidha. Kanaa achi suuqiimti mandara tokko yeroo jiraatee fi namni hundinuu milkaa'u hundumaa isaaniitu kasaara malee jechuudha. Namni keessaa milkaa'u tokko iyyuu hin jiru. Garuu as yoo suuqiin jiraate as immoo manni nyaataa yoo jiraate as immoo waan biraa yoo jiraate akka kanatti wal gargaaruu danda'ama. Kanaa achi tooraanii akka obboleessi keenya jedhe bangal wal biratti gochuun wal miidhuudha. Isa jedhuu jechuu barbaade ergaan kun ergaa dinqiidha. Taa fayyadamame.